Agayya 11 bara 1991 Oromiyaa Sabbataatti kan dhalate Taamiraat Tolaa Barraan waggoota kurnan oliif fiigicha fageenya dheeraa irratti olaantummaa qabaachaa ture. Taamiraat Tolaa Barraa dorgommii tiraakii, daandii fi qaxxaamura biyyaa irratti caalmaa akka qabu ni dubbatama. Milkaa'ina Olompikii kan argate Olompikii Riyoo bara 2016 irratti meetira 10,000 meedaaliyaa nadhii yookiin nahaasa argatee injifate. Kana malees shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa bara 2017 irratti maaraatooniin meedaaliyaa meetii argachuun shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa bara 2022 irratti meedaaliyaa warqee argachuun adeemsa keessa riikardii shaampiyoonaa galmeesse. Ga'umsa maaraatoonii dinqisiisaa isaa irratti dhufee maaraatoonii Tookiyoo bara 2021 fi maaraatoonii London bara 2023 irratti sadarkaa sadaffaa ba'uun itti fufe. Itti aansuunis maaraatoonii magaalaa Niiwuork bara 2023 irratti injifannoo galmeessiseen riikardii koorsii haaraa galmeessiseera. Dorgommii Olompikii bara 2024 Paaris keessatti gaggeeffameen dorgommii maaraatoonii dhiiraatiin meedaaliyaa warqee argachuun riikardii Olompikii haaraa sa'aatii 2 daqiiqaa 6 sekoondii 26 galmeessise. Riikardii Olompikii kanaan dura sa'aatii 2 daqiiqaa 6 fi sekoondii 32 caaleera. Jalqaba fiigicha isaa irratti Taamiraat Tolaa bara 2013 walakkaa maaraatoonii Agaadiriitti yeroo jalqabaaf kan kaate yoo ta'u, booda irratti ammoo walakkaa maaraatoonii Beeljiyoom fi sa'aatii 1 daqiiqaa 2 fi sekoondii 4 injifate. Walakkaa maaraatoonii Uustinaad Leebaam irratti sa'aatii 1 daqiiqaa 1 fi sekoondii 27 galmeessisee sa'aatii 2 daqiiqaa 6 sekoondii 17 sa'aatii 2 daqiiqaa 6 sekoondii 17 sadarkaa jalqabaa maaraatoonii beekamaa taasisuudhaan caalmaa isaa itti fufe. Maaraatoonii Dubaay irrattis sadarkaa afuraffaa galmeesse. Bara 2015tti Taamiraat waancaa biyyoolessa Itoophiyaa qaxxaamuraa biyyaa injifachuun shaampiyoona qaxxaamura biyyaa addunyaa IAAF bara 2015 irratti akka filatamu taasiseera. Dorgommii olaanootiin sadarkaa 6ffaa ba'uun waancaa garee Itoophiyaa gumaacha taasiseera. Akkasumas sa'aatii gaarii walakkaa maaraatoonii daqiiqaa 60 fi sekoondii 8 meetira 10,000 fi daqiiqaa 27 sekoondii 22.64 kaa'uu dabalatee bu'aa guddaa galmeessee jira. Bara 2016 ga'umsa milkaa'inaa agarsiiseen injifannoo Kiroos Internaashinaal Dee Itaalikaa, Kiroos Internaashinaal Dee La Konstitushiin, Bookilaasik fi Giriit Itoophiyaa irratti injifannoo galmeesse. Shaampiyoonaa walakkaa maaraatoonii addunyaa IAAF bara 2016 miseensa garee murteessaa ta'uun 5ffaa ba'uun Itoophiyaan meedaaliyaa meetii garee akka argattu gargaaraa turan. Taamiraat dorgommii maaraatoonii bara 2017 Londanitti gaggeeffame irratti sa'aatii 2 daqiiqaa 9 sekoondii 49 meedaaliyaa meetii argatteetti. Bu'aa ba'ii isaa daran kan itti fufe. Shaampiyoonaa addunyaa bara 2022 Yuujiin Oreegoon keessatti gaggeeffameen irratti meedaaliyaa warqee injifachuun riikardii shaampiyoonaa sa'aatii 2 daqiiqaa 5 fi 36